taatee ajaa'ibsiisoo shira meeqa saaxiltu tan guyyaa har'aadhaan mul'atte wal dura duubaan isiniif qoodaarran tana. Joohar Muhammad Siif Olompikii Faaris irratti irra hirmaateeti jira. Kunis hedduu dinqisiifannaa guddaa argateeti jira. Taamiraat Tolaa mooyuu fi rikaardii cabsuu irratti wal dura duubaan wantoota dinqisiisoo jarri jechaatiin jiran akkasuma Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaadhaa jechaatiin jiru wal qabatee dhugaa bara dheeraadhaaf qabamteetiin jirtu gadi bahee jechuudha irran tana. Siifana san hoo maal jette? Taamiraat Tolaa hoo maal jedhe? Kana hunda isaa isiniif hin qooda. Kanaan isaallee jechuudha. Ana blog moobaala biraa bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Olompiikiin Faaris erga eegalee Itoophiyaan gaddaa mataa qabachuu hafuura mo'achuudha. Akkana sanni beektanii akkanuma jechuudha. Bakka namni televezyiina jala taa'ullee akkanuma jedha. Kan gartee achi dhaqeetiin Faaris jirullee nama dhibbaa oltu daawwattoota qabatanii deeman jira. Madda dhugaa ta'uu hin beekne jechuun firoota isaanii hooggantoota kanneen dabalatee jechuudha. Atileetota 35 qabatanii deeman jedhama. Garuu hanga ammaatti hafuura mataa qabachuudha malee hanga ammaatitti warqii tokkollee hin argamne jechuudha. Yeroo duraatii fi warqii Itoophiyaa argamsiise jechuudha Taamiraat Tolaadha. Waan nama ajaa'ibsiisu ammoo Taamiraat Tolaa kuni beenchi taa'atiin ture eeggataa nama laafaa kan isarra wayyaa jiru yoo gartee laafaa kanarratti yoo namni isaa olii dhabame akka fiiguudhaaf lafa kaa'amee akkasitti lafa taa'atiin ture jechuudha. Duuba haala gartan kanaanis eegamoo hatee miira isatti dhagahame karaa adda addaatiin mo'achuu rikaardii cabsuu mo'achuu qofaa miti rikaardii cabsuu jechuudha. Waan ijoollee Oromoo irraa bara baraan waggoota meeqaadhaaf irratti adeemsifamaatiin jiru waan gadaa kanaa qofaa miti gaafa wayyaanee irraa qabee wanni kun kennama ijoollee Oromoo. Ijoolleen Oromooti waan kanaan gartee kan ittiin beekamu keessattuu ijoollee naannoo Boqojjiiti jechuudha. Dhiibbaa ijoollee Oromoo irra jiru har'an tana wantoota ifatti saaxilu qabatamatti jechuudha. Waanuma isaan keessaan gadi baheedha. Laalaa xalayaa tana. Xalayaa tanarratti atileetota dhiiraatii fi kan dubartootaallee warra fiiguudhaaf deeman yeroo gartee akkasitti lafa kaa'aniitiin jiranitti Taamiraat Tolaa eeggataa ture jechuudha. Kan amma rikaardii cabsee warqii Itoophiyaadhaaf argamsiise. Warqii Itoophiyaan karaa maaraatooniitiin waggaa meeqaaf hin argatin. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaadhaa fakkeenyaaf Dr. Maal jedhanii Ashabbiriimi kan namni hundi bar eduma tana fakkeenyaaf yoomiif qajeelchaadhaa haasa'ee nuti wanni tokkollee gartee kan achirratti hinjifannoo dhabne kan akka dhuunfaattillee hinjifannoo dhabne kan akka biyyaafillee gartee warqii kanallee hin finne kan nu godhe hooggansa jedheetiin ifa bilisatti BBC irratti dubbata jechuudha. Fakkeenyaaf jedhanii warqii takkallee taatu niin argamsiisaadhaaf akka gaariitti itti qophaa'eetiin dhaqee garuu ogummaa kiyyaa alatti yoo akkana godhuu baatte yoo hojii gareedhaatiin akkanatti godhuu baatte ni adabamta jedhanii dirqama waan isaan jedhan san godhuu waan hin qabuu fi akka isaan jedhan san gooneetiin akkasitti nyaatamne. Walumaa galatti kuni waan hooggansaadhaati malee atileetiin dhabameeti miti. An akkaan beekutti akkaan danda'utti akkaan itti qophaa'etti akkanaa mijatetti fiigee warqii argamsiisuudha kan hin qabu. Garuu kan namni ispoortii hin beekne tokkoyyuu wanni kun sirrii jedheetiin murteessuu danda'u qaalii isaanii godhuudhaaf akkasitti hinjifatamne. Yeroo lammataadhaatiif kophaa kiyyatti hojii gareetii alatti kophatti fiigeetiin warqii takkallee taatu nin fida jennaan jalqaba waan warqii hin fidiniif jedhanii na ugguranii akkasitti gartee gara biyyaatti na geessanii jedhe. Kanaafuu nuti milkaa'uu hin dandeenye kun ammoo hooggansa irraa jedhe. Har'an tana kan isaa ragaa rabbi itti godhuudhaaf Taamiraat Tolaa eeggataa jedhanii jechuudha. Dhabarra jedhaniiti. Gurbaa tokkoffaa bahuu bira dabree rikaardii cabse kan gartee waan waggaa meeqatti juun argamsiise kana eeggataa irraa fuudhanii fiisanii jechuudha. Anas irraa duuba waan hin hubadde hooggansi kun akka gartee caluma jedhee akka fedha isaa qofa waan barbaade godhaatiin jiru dandeettiidhaan osoo hin ta'in nama madaaluudhaan nama sadarkaa kanatti itti qophaa'ee haganatti qophaa'ee kan akka Taamiraat Tolaa kana beenchii kaanii kan biraa fiisan. Meebii kan isaan fiisan sun yookiin kurnaffaa bahuu danda'a kudha shanaffaa bahuu danda'a jechuudha. Hin beekamu achi booda bakka Itoophiyaan hunduu akkana jedhaa jechuudha. Kara biraatiin uggura ijoollee Oromoo irra jiru warra maqaa Tolaatii fi Fayyisaa fi Qananiisaa dhawatu irra jiru. Duuba Qananiisaanis maaraatoonii kanarratti dura innis ni hirmaata jedhameeti kan eeggamaatiin ture. Inni ofii milkaa'uu baatullee milkaa'ina Taamiraat Tolaatiif akkasitti gartee gammachuudhaan itti maramee akkasitti waliin gammachuu qoodatanii jechuudha. Duuba Taamiraat Tolaati saala kanaan imimmaan buusee gammachuu isaadhaa ibsate jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisu kuni ragaan amma mee fakkeenyaaf namichummaan an akka Afrikaatitti iyyuu nama addaati ofiin jedhu suni namichi Dr. Janiin sun jechuudha. Kan Ashabbir jedhamu suni mee hamilee kamiin ganaa namni ogummaa haganaatii hin qabne namni ogummaa haganaa nama akkanatu dandeettii kanarratti qophaa'ee kanatu hinjifatuu danda'a hin beekne kam akkanumatti ati gartee akkuma barbaadetti akkuma yookiin isaa mijaa'e nama isatti tole nama yookiin isatti ufii bakka jinniin isaa godhi jetteen godhu. Haala akkasiisan keessatti rabbiin dhugaa kana baasuudhaaf nama gartee beenchii kaa'an anillee yeroo anaan gartee ati eeggataadha naan jedhan kootu atummaan fiigii bakka ibalu hogguunaan jedhan akkaan mo'adhu qalbii kiyyatti beekee akkaan milkaa'uu waan kanarratti illee qalbiin kiyya na gammadde jedhee mucaan kun yeroo gaafiif deebii godhu jechuudha. Laalaa kun amma hoogganaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaati jechuudha Dr. Ashabbir Baanansanii jechuudha. Akka waan tarsiimoo gartee ofiitiin milkaa'ina hagana gahu argatee akka waan gartee fakkeenyaaf ijoollee ofii ijaaree gurmeessee ogummaa isaatiin itti fayyadamee sallafsiisee milkaa'ee tokkootitti
duuba Taamiraat Tolaa waliin dhaabbatee salfii yeroo ka'u jechuudha qaanyii takka malee jechuudha. Nama silaa rikaardii cabsuudhaaf deemu kana inni teessisee kursiira teessisee kan biraa hirmaachisuudhaaf jechuudha. Agartee kan yookiin kurnaffaa bahu yookiin kan agartee 15ffaa bahu jechuudha. Kunis hedduu takka gartee maal akka inni ta'e haga gartee namichi kun gahu akkasitti isa saaxilee jechuudha. Wanni har'an tanaa waan miidiyaa irra jiruu fi wanni qalamni qabee fi wanni gowwaan qabe tokko akkuma jedhamu san wanni hundi miidiyaa irratti qalamaadhaan akkasi gartee qabamee lafa jira. Torbaan kana guutuu waa'ee Ashabbir kana wanni haasawamaa jiru osoo ta'uu baatte gartee dandeettii kiyyaanii maaraatoonii waggaa meeqaaf warqii hin argamin argamsiifnee atileetota tarsiimoodhaan itti fayyadamnee ogummaa kennaan goone jedhee of dhaadha ture. Waan siifana san jette kana miidhageeffadha. አትሌት ፌዴሬሽን ላይ እንዲያስተካክሉ አትሌትን እንዳበረቱ አድቪስ ሲሰጥ ነበር አይደለ? ፓሪስ ላይ እንደዚህ ቢያመጡ ኦሎምፒክ 2 ዓመት ነው አላችሁ። ፓሪስ በሚቀጥለው ወርልድ ሻምፒዮን አሁን ወርልድ ሻምፒዮን እንደዚህ ያስመዘገቡ ኦሎምፒክ ላይ ቢያስመዘግቡ በጣም ደስ ይላል። የሚመጣ ዓመትም ኦሎምፒክ ነው። ብዙ አትሌቶችን ወዳሉ intalli tun amma ni raayida jennaan moo ni haasoyte jennaan waggaa lama dura gaafa kan Ameerikaa irratti fiigamu gaafa isii kuffisan takka ni yaadattuumi gaafa bakka kuftee kaatee fiidee akkasumattuu meedaaliyaa argamsiiftee jechuudha achirratti atileetii Itoophiyaa tan isii kuftee Gudaaf Tsaggaayetiimi isiin tokkoffaa baatee jechuudha Itoophiyaan gaafa sanitti warqii argatteeti ammoo isiin osoo warqiin argatiin haftee jedhameeti hatta hanga gartee rabbii Itoophiyaatitu itti rifatee jedhanii jechuun jarri Habashootaa kun jechuudha. Hagasta kaa garatti haasawan jechuudha. Gaafa sanitti haala biyyilleen akkam keessa akka jirtu ni beektan. Wannummaan hin jedhamin hin jiru jechuudha. Viidiyoo kanatti miidiyaa Habashaa tokkotu akkasitti gartee gaafiif deebii goosisee jechuudha. Gaazexeessaa yeroo gaafatu ati atileetiin Itoophiyaadha. Ati warqii osoo hin argatiin isaan warqii argatanii milkaa'inni atileetota Itoophiyaadhaa kun si gammachiiseeti jira. Ati ammoo osoo warqiin argatiin hafuu kanaaf gammaddeeti jirta. Atileetota Itoophiyaadhaa kanaa waliin ati yeroo hedduu ni dorgomtaa qaba. Atileetonni Itoophiyaadhaa mooyuun hedduu takka na gammachiisa. Milkaa'inni har'aan tana isaan asirratti argatan kun osoo gaafa itti aanulleen Oloompiikiin fuula dura jiru kanattillee osoo akkanatti kan qophaa'an taate wayyaadha. Garuu yoo milkaa'uu barbaaddan haala akkaataa amma qoqqoodamiinsaa fi dhiibbaa atileetota irratti gootan kana dhiisaa Oromoo Tigree waan jedhamu dhiisaa jaalatee Oromoon taane jaalatee Tigree hin taane walqixxummaadhaan atileetota hunda ija tokkoon laaluudha. Federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaadhaas yoo milkaa'uu barbaade garuu kun hin jiru Itoophiyaa keessa kanaadha. Atileetota ciccimoo meeqaatam anuu kan hin beeku kan hin wanni duubatti hambise isa kanaa yoo isa kana fooyyeessan mee amma fakkeenyaaf gaafsan akka dhaaduutitti ati amma milkaa'ina ijoollee warqii guurattee kana ati ammoo kuftee as keessaa kuftee keessa hafuu sii ka warqii argata jedhameetiin eeggamaatiin ture ijoolleen Itoophiyaa ammoo akkasitti warqii argatte kanaaf maaltu sitti dhagahame akka dhaaduudha akkasitti jechuudha kan gaafatan baay'ee tokko na gammachiise mee garuu gaafa itti aanu akkanumatti koottaa jechuun akka nama arra tasa jechuun arra tasa milkooytanii mee gaafa itti aanu akkasuma haa ta'u akka gaafii kana deebistee jechuudha raagan fakkaatu duuba dubbiin kun yoo gaafa sanillee akkanumatti ka milkaa'amu taate waan bareedaadha akkasitti itti qophaa'a waggaa lama qofa ta'e jette gaafa sanitti jechuudha har'an tana guyyaan sun naanna'ee dhufe asumaan immoo siifana santu jechuudha haga ammaatitti meedaaliyaa lamaadha har'a osoo warqiin kun argamuu baatte Itoophiyaa wajjin meedaaliyaa lamaa warqiidha jechuudha waan isin ajaa'ibisu intalli tun Neezerlaandiidhaaf fiidi silaa har'an tana Itoophiyaa namni hedduu amma fakkeenyaaf Habashoonni fa'aa hedduu itti aaran garuu ammoo waanuma siifan Hasan taatee fi beeki osoo Itoophiyaadhaaf fiigaa jiraatte maqaa isii namni dhagahu hin jiru jechuudha kan akka gartee Taamiraat Tolaa kana maqaa isaa dhagahuudhaan deemnu barsiisaara kophaa isii tagama meedaaliyaa lama akkasuma gartee borulleen fiidi kanarratti illee meedaaliyaa argatte meedaaliyaa sadiin kophaa isii galuu deemte jechuudha. Atileetonni Itoophiyaadha nama sadii nama afurii nama shaniidhaan hirmaataniiti wal ittisaa walii gartee hafuura fudhachiisaa tokko dura fiigaa nama irraa qabaa inni kan duubatti deebi'ee hafuura fudhataa gareedhaan akkasitti wal utubaa fuula duratti bahanii akkasitti gartee fiiganii fakkeenyaaf kan gartee yoomiif qajeelchaallee dubbatillee isa kanaa jechuudha. Isiin kophaa isii fakkeenyaaf duubarra fiidee nama irraa dadhabsiisu kan hin qabne nama isii irraa dura fiiguu kan hin qabne kan irraa dura fiigeetiin amma ati kootu duratti fiigiiti bahi jedhuun kan hin qabne garee tokko hin qabne kophaa isiidhaa dorgomtee kophaa isii ofirraa qabdee kophaa isiidhaa duratti fiigdee kophaa isii duubaan dhaabattee fuulduratti baatee yeroo hunda meedaaliyaa hammaarattee galti jechuudha. Kanaan dinqisiifannaa guddaa argatte jechuudha isiinis silaa Oromoo ta'uu baattee hedduutu akka nu feeresti jechuudha. Ammoo karkaanii alaabaa Oromoodhaa ol qabdi jechuudha yeroo hunda Oromoodhaaf sagalee taati. Akka waan Oromiyaadhaatiif fiiduudhaatitti ilmaan Oromoo bira galata guddaa qabdi warra kaan biraayis waan isiin jibbamtuuf isa kanaaf jechuudha. Har'aan tana duuba inni kun maaraatoonii xiiqiiti jechuudha. Kan jawween haadha manaa isaa waliin geessu duree waliin irratti argameetiin baga hinjifatte jechuudha. Akkasitti harka ittiin ol qabee jechuudha. Duuba
maaraatoonii xiiqii kanarratti mee walaloo gabaabduu lataa qaranii aga lataanis eega gartee walaloo barreessuu dhiisee tureeti jira jechuudha. Ar'aan tana innis hedduu takka itti dhagahamee miirri isaa tuqame. Ar'aan tana namni miirri isaa tuqameen hin jiru dhugaa dubbachuuf. Maaraatoonii ispoortii ijoollee Oromoo kan xiiqiiti jechuudha. Akka biyyaattis akka sabaattis dhiibbaa ijoollee Oromoo irratti godhamaatiin jiru. Dhiibbaa sababa ijoollee Oromoo dhiibaniin biyyi sun ittiin miidhamaatiin jirtu. Warqii takka malee kagaluudhaa kaate namni eeggatarra jiru eeggatarraa ka'ee tasa waamamee kootu jedhanii barkan jechuun kan itti qophaa'ee fiiguudhaaf cuuffate kan biraati. Tasa itti osoo hin qophaa'in kootu jedhamee inni fiigee kan injifate jechuudha. Lataa qaranii aagaallee duuba haala saniin irra xiiqiidhaan walaloo barreesseef jechuudha. Hin filamne jechuudhaan gaafiidhaan eegale. Hin filamne dafqa cobdee mar'umaan kee otoo jirtu ulaagaa guuttee otoo jirtu dhiigni kee ho'ee otoo taa'u xiiqiinsi guutee otoo yaa'u mo'achuudhaaf otoo onneen kee obsa dhabu hin filamne rakkoon qabu. Abdii kuttee mana hin taa'in karra cufaa eegi guyyaan kee ni dhufa utuu arguu ormii fi firri gaafa sana ijaabaa ta'a ija sirrii faanni kee seenaa gadi dhaaba dhugaan keettu gaara yaabba hin filamne garuu ni mo'atta. Xiqqaa fi guddaa abjuu goota gaafa sana fakkeenya mo'achaa taata hunduu matatti si baata. Ayoo xiiqii kutannoo hafuura mo'achaa. Dhugumatti abdii hin muriin karra cufaa eegiin lataa qaranii aagaa jedhatuun dubbii dhugaatii jechuudha. Osoo abdii hin muriin eeggata sanirra taa'ee kootu yeroo jedhameenis akkasitti xiiqiidhaatti gadi taa'ee rikaardii cabsee biyyas maqaa ol qabee dhiibbaa ijoollee Oromoo irratti jirullee akkasii saaxilee jechuudha. Kara kaaniin ammoo Oloompiikii Faaris irratti jechuudha Joohar Muhammadii fi haadha manaa isaa Giiftii Dureetu irratti argame jechuudha. Irratti argamaniitiin Taambiraat Tolaatii fi sagalee ta'anii akkasitti gartee leellisan jechuudha. Sooshaal miidiyaa kana guutuu to'atan. Wanni Joohar Muhammad namni hedduu yeroo gartee Joohar Muhammad jedhamu gartee kan isatti ulfaatutu jira. Duuba Joohar achirratti argamuuni sooshaal miidiyaa kana guutuu oowwisee soogidda godhe jechuudha. Namicha rabbitu soogidda godhe warri maqaan isaa isinitti ulfaatullee warri gartee Joohar jedhamu mataan isin dhukkubullee jechuudha. Duuba isuma haaluma kanaan jechuudha. Hedduu takka qoodamee haalli Taambiraat irra gahes haalli atileetota Itoophiyaadha akka biyyaatitti miidhaan irra gahee fi akka Oromootitti illee miidhaan irra gahaatiin jirullee sababa kanaatiin ol baheetiin bifa kanaan saaxilame jechuudha. Hedduu takka nama gammachiisan kara biraatiin ammoo laala Taambiraat Mollaa jedhameeti akkanatti katabame jechuudha. Miidiyaa guddaadha kun. Itoophiyaatu Taambiraat Mollaa jedheeti haala kanaan katabee tolaa samtu itti ulfaate mollatti jijjiire jechuudha. Inni Mollaa jedhusi tolaa jedhusi yeroo hundayyuu milkaa'inne karma gartee ijoollee kennaa jechuudha. Jechuun waan jechuu barbaanne beektee addaan qoodamaa ijoollee teennaa Oromoodha akkas waan biraatiif osoo hin taane wannummaan hundi wanti gartee fakkeenyaaf sabni sun biyya san keessatti keessa hin jirre hin milkaa'u. Arran tana dhiibbaa ijoollee teennarratti godhametu waan kana kufaatii kana fide jechuudha. Namoota buleeyyii akka Taambiraat kanayyuu eeggataa godhanii yeroo kaan ijoolleen haarayni fireeshni as jalaan ammoo eeggataa miti osoo inni akka curulleetitti bararuyyuu ati homaa dandeettiin qabdu jedhaniitiin gartee kan jalaayyuu hin dubbanne manni haala akkaahu jechuudha. Yookaan dhiibbaadhaaf godhan yookiin ammoo dandeettii namni kun hagamta akka itti qophaa'eedhaatii fi mo'achuu danda'a ogummaan hin jiru jechuudha. Jechuun osoo ogummaan jiraate isa kanaadha kan jalqabumayyuu kan hirmaachisan jechuudha. Osoo teessumarra jiruyyuu achii ka'ee rikaardii cabsee xiiqiidhaan akkasitti mo'atee jechuudha. Dhugaa as keessa akka Abbabaa Biqilaatiin wal fakkaata seenaan isaa jedhama. Hedduu takka nama gammachiisa. Dhugaan as keessatti dhokatte dhugaa hedduutu as keessaan bahee jechuudha. Ana Abdul Abdul Mobaala Biraay hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.